Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tu'a sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtantis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa ka har'as viidiyoo barumsa qabdu tokko waan isin fayyadu qabadheen kara keessan dhufeetu jira. Viidiyoo kana warroonni chaayinaa laayyaan tu'a sallaatti faarawaa taatan hoggaraatti sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an gamanumaan affeerraa kooti. Warroonni mooyyuu turtiin afaan gootanii sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gaa akkasuma laayikii tuqaanii isiniin jedha. Ammas yaadaa fi mana ijaarsa manaati irratti yaada qabdanii fi akkasuma immoo meeshaalee barbaadan hoggaa jiraate saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaan isiniin jedha. Wanti waa haaraa hoggaa jiraate waa'ee manaatiin wal qabatee meeshaalee ijaarsa manaatii ta'anii akkasuma mooyyuu mana keessas wanta fayyadan waan haaraa hoggaa jiraate qabadheen kara keessan dhufaatoo jira. Isinis immoo na jajjabeessuudhaaf duubatti hin deebinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'as isin fayyada kanan jedhe yeroo darbee ji'oota sadiin akkas ni ta'an yoo dogongoruu baadhee hoggaan mana ijaaruu waa'ee bulukeetti qabadheen dhufeetoo jira. Bulukeetti yeroo sanitti meeqa ture? Viidiyoo isa warroonni ilaaltanii isiniif haarawaa miti jechuudha. Hoo dagattanii lesmaanan isin yaadachiisa. Amma mooyyuu meeqan akka jirus walumaan haasofna jechuudha. Warroonni keessattuyyuu lafa naannoo bulukeettiidhaan ijaaramu jirtanii yeroo kana keessatti osoo isinii danda'ame ganni baay'ee bayeessadha. Iddoo bishaan keessattuu rakkisaa ta'etti jechuudha. Bishaan obaasuuf nama tajaajila. Baay'een obaastu roobni itti rooba. Akkasuma immoo bishaan dhiyootti illee argachuu dandeessa jechuudha. Bishaan roobayii dhugaa dubbachuuf ofii kiyyarraa ka'ee waan beeku waan qabuuf. Ani yeroo bonaatidha yeroon ijaaree ji'a sadiin dura baay'ee bona ture jechuudha. Yeroo nan ijaaru yeroo sanitti bishaan hin jiru ture. Hagam akkam bishaan hin miidhame anatuyyuu beeka jechuudha. Bulukeettiin bishaan obaasaa sirriitti guyyaatti yeroo lama galgalaa fi ganamaadha jechuudha. Ganama obaaste galgalatti deebitee obaasta. Asumaan immoo warroonni mana ijaarsistan herreega keessanillee keessa galchitan warroonni bulukeetti mana ijaartan jechuudha. Namni tokko bishaan guyyaatti yeroo lama hoggaa baasu ganama sa'a 12tti ka'ee hoggaa baasu qarshiidhanii galgala hoggaatti deebi'ee hojjetu yookaan bishaan san obaasu qarshiidhaan. Bishaanis kophaa yaaddaa kan bishaan itti naqus kophaa yaadda jechuudha. Warroonni immoo maatii keessanillee hojjisiistan asumaan maatii keessaniifillee akka laaltan dadhabbii maalii akka qabullee beekuu qabdan jechuudha. Dhugaan isiniin jedhani mana kana hoggaan ala taa'eetoo ijaaru dhugaa haadha abbaa manaa obboleettii kiyya fuudhe jechuudha. Xaaraa bahee kan obaasaa ture. Ani garuu homaa natti fakkaanne yeroo sanitti irraa fagoo jira waan ta'eef hoyyuu jechuudha. Har'a garuu itti jiraadhee gaafaan arguudha jechuudha kanan isaan galateeffadhe. Kanaafuu yeroo hunda akkas godhi hoggaa jettan achi gizee teessa salphaa isinitti fakkaata dhugaan isiniin jedha. Garuu gaafa itti jiraatan baay'ee tokko rakkisaadhaan isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuyyuu warroota mana isin ijaarsisuufillee kabajaa qabaadha. Dadhabbii qabaa. Birrii keessan qofa hin laalina. Dadhabbiin bakka kana jiru dadhabbii isinitti fakkaatin. Warroonni mana ijaaru bar meeshaa ofiitu qofa fidatee dhufa. Wanta si barbaachisu hundaa meetiraala situuyyuu guuta jechuudha. Nu amma kan yaannu waa'ee simintoo bulukeetti achiin booda gahe waan jala deddeemamee meeshaadhaa hoggaa bitte fe'uunu giffaan jiruuyyuu jechuudha. Warroonni makiinaa sirratti qabata, warroonni buusa sirratti qabatu, kana muluu tigiriidhaan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hoggaa manni ijaaramu. Kana hunda dadhabbii maatii keessaniitis haa ta'u abbaa manaa keessanis haa ta'u dadhabbii isaa beekuu qabdan isiniin jecha anamma kara bulukeettitti hoggaan darbee bulukeetti yeroo darbee buusichaa wajjiniin birrii 26 fixe jechuudha. Amma mooyyuu bulukeettiin kophaa isaatitti akka adda isinii bahu bulukeettiin kophaa isaatitti 24 bitame jechuudha. 24 bitame amma mooyyuu meeqan jira hoggaa jettanii 22 jira jechuudha bulukeettii yeroo kana keessatti. Kanaafuyyuu yeroo kana warroonni mana ijaaruu dandeessan tokkoffaa bulukeetti tokko irratti tuni maal keessa jirti liyyinati birrii takkaa birrii lamaatidha jechuu dandeessan. Gaafa bulukeetti kuma buustanii kuma sanirratti birriin lamaan tuni hagam akka deemtu herreegadhaati ilaala. Yeroo baay'ee jechuudha. Amma nuti amma baay'inaan keessattuyyuu birrii minizaaree kanaan wal qabsiise waan birrii takka birrii lama waan xiqqootti ilaaluu dandeenya. Asuma wannuma keessattuyyuu beekuu dandeessu jechuudha. Warrumti qarshii jijjiirtanuyyuu yoggaa birriin 30 seenee fi yoggaa 29 seene ukkulii ta'a jettanii sanirraanillee baasii keessanillee beekuu hin dandeessan jechuudha. Walumaa galatti maal isiniin jechuufan amma yeroo kana keessa wanti hunduu xiqqoo simintoodha malee wanti hunduyyuu bootaa xiqqoo waa'ee ijaarsa manaatiin wal qabate xiqqoo ishii fooyya'e fakkaata.
jidduu kana keessa immoo saammachuudha jechuudha. Asumaan gamanumaan immooyyuu maal isin jechuun barbaada warroonni karaa mukaatiin ijaartanii waa'ee mukaa isin yoggaan gaafadhe malee mukarraa hin beeku mukaanillee mukaan naannoon itti jiraadhutti mukaanii miti kan ijaaramu waan ta'eef iyyuu kanaaf yeroo hunda bulukeetti irratti xiyyeeffadheetu waa'ee bulukeetti yeroo gaddeebii fi yeroo olkaa irratti hojjedha jechuudha. Isiniin jechuun jaaladhaa warroonni ofitti sarafinaa ijoollee. Tokkoffaa mooyyuu iddoon amanamaan yookaan iddoon jiraate taanan bittaniitillee waggaa teechiftan bulukeettiin baromaan ta'u garuu aduutu nyaata malee waan kana jedhu immoo bittanii waggaa teechistan jechuu kooti fi miti amma buufattanii yerootti aanutti ni ijaarraa hojjetan dursitaniitillee bulukeetti yaadaa durseetuma bu'a bulukeettiin already waan hunda caalaa bulukeetti muka. Qorqorroon achiin booda oduma ijaaramuu bitama qorqorroon isuma dhugaa jechuudha. Akkasumatti manni feeyyuu waggaa ijaaran dura maal buusuu bulukeetti muka feerroo warri feerroodhaan ijaaru jechuudha. Akkasuma feerroo nu gaafadhu naan jettanii turtanii soorii feerroo gaafadhee tanan isin hojjedha guyyaa tokko isin jalaa turuu kiyyaaf dhiifama maaliif bootaa deemu malee akkanumaan lafaa ka'eetu argachuu hin danda'u yookaan warroota mana ijaaraa jiran. Ogeessota yoon argadhe yookaan immoo bootaa deemee waggaan gaafadheedha jechuudha. Kanan argadhee too isinii hojjedhu calliseetii miti jechuudha. Dhugaa waa'ee meeshaalee gaafa yaaddu iddoo deemtu malee waan tokko argachuu waan hin dandeenyeef kanaafidha jechuudha. Malee ani gaafii keessan sirrittiin laalaa koomentii keessan laalaa yaada keessan nan kabaja. Sababbiin isaa hordoftoonni kiyya baay'ee ijoollee naa'umsa qabduu fi ijoollee gorora liqimsite waan jedhu maal yaadan jechuu kootidha. Yaada bilchaataa warra qabdan jechuu kootidha. Kanaafuyyuu kabajaan koo onneerraayii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja dhugaa dubbachuu fi jajjabinni keessan ammallee narraa hin fagaatini deeggarsa keessan na barbaachisa haamlee na barbaachisa. Boru kana caalan hojjedha jedheen abdii qabaa wantoota gurguddaa waan shamarran keenya wal qabate irratti wal ijaaru ogoon jedhu qarshii boorsaa kee keessaa baastee obboleettii kee ijaaru osoo hin taane bakka obboleettiin kee rakkoo keessattuu mana jalaa jalqabamee yookaan rakkoo wayii biyya keessatti jalaa uummatee iddoo sanitti deemtee obboleettii keetii argamu wantoota ishee barbaachisu ati hoo biyya ormaa jiraatte warri biyya keessa jiraate deeggarsa waan akkasiisaniin irratti hojjedha jedhee tayyaada inni sun maaliin iddoo sanitti argamee fi rakkoo jiru gaafadhee wanta furamuu qabu furee waan akkasiisanidha jechuudha keessa koo kan jiru kanaafuyyuu kan ammoo gochuuf dudda duuba isinnaaf jiraachuu qabdan jechuudha haamlee keessanan barbaada jajjabina keessanan barbaada egaa kaa'ama waa'ee bulukeetti kanarratti hoggaan dubbadhee ammaaf nagaa bakka jirtanitti nagaanaa ta'a baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja hordoftoota kootee ammallee yaada waggaa qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaadha. Ani koomentii baay'een dubbisuu jaaladha isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkasuma warri qeeqa qabdanillee osoo waan tokko hin sodaatinii welkaam isiniin jedhee too jira. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'ee.